miliyoon darribaa akkamitti mana hidhaatii ba'e? Haga yoomiitiif mana hidhaatii ba'e? Eenyutu mana hidhaatii isa baase? Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Jira jirtu nageenyi badhaadha. Ilmaan Oromoo idil addunyaa irratti argamtan nageenyi kabajaa fi jaalalaa bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu jecha waa'ee gurbaa duriyyee maqaan isaa miliyoon jedhamu kana isinii qabadhee dhufeetiin jira. Akkuma beektanii gurbaan miliyoon jedhan kun kana dura yakka garaagaraa hojjechuudhaan akkuma beekamu biyya keessatti seeraan to'atamee ergasanii badee gara biyya keenyaatti dhufuudhaan Naayiroobii kana keessatti maqaa rasuula keenya sallallahu alaihi wasallam xureessuudhaan amantaa islaamaa arrabsuudhaan diinii keenyatti bu'uudhaan akkasumallee qur'aana irraa haasa'uudhaan ammas deebisee rabbii keenya arrabsuudhaan yakka garaagaraa hojjechaa ture. Yakka kana sababeeffachuudhaan waliigaltee uummanni muslimaa hirmaannaa taasisee fi qaama seeraa wajjin ta'uudhaan to'annaa seeraa jala oolee ture. Hin beektan. Erga to'annaa seeraa jala oolee ammoo maal ta'e? Mana murtiitti dhiyaatee yakka sa'aatii qorannaan irra gaggeeffamaa ture. Qorannaan irra gaggeeffamaa ture erga yeroo dheertuutii booda amma mirgi wabiidhaa isaaf haa eegamu jechuudhaan dhaddacha guyyaa darbee irratti abbaan murteedhaa murtee dabarse. Akkuma beekamu Keenyaa keessatti namni kamuu biyya biras wanti kun biyya keenya Itoophiyaallee ni jira. Mirga wabiitiin bahuun beekamaadha. Namni yakkamuu yoo hojjete jedhe mirgi wabii isaaf eegamaa jechuudha. Kanaaf abbaan murteedhaa mirgi wabii akka isaaf eegamu gurbaa kana ajaja dabarse. Murtee abbaa murtee kana fudhachuudhaan akkaataan abbaan murtee mirgi wabii akka isaaf eegamu lafa kaa'e jalqaba irratti gurbaan kun shilingii keenya 150 birrii keenyatti yoo deebisan sharafa guyyaa addaatti 220tti akka waasii ta'u ajaje. Dabalataan namni ID yookaan ammoo waraqaa lafa kanaa seera qabeessa qabu akka nama kanaaf wabii ta'u ajajni dabarse. Kana waan ta'eef maal ta'e? Maallaqa kana 220 maallaqa biyya keenyaa kana qabsiisuudhaan mirgi wabii isaaf eegamee bahee jira jechuudha. Bahuu isaa kanarratti namoonni kallattii garaagaraatiin inboxiin dhuftanii warroonni aadiidhaan namoonni na beektan ammallee na hin beekne na gaafataatiin jirtan. Waan beekurraa isinis hubachiisu waan barbaachiseef isiniif fidee dhufe. Asirratti wanti isin beekuu qabdan mirgi wabii nama tokko eegame jechuun namni sun yakka irraa bilisa ta'e jechuu osoo hin taane haga murtee badii hojjeteef murtee mataa isaa argatutti himanni itti baname kun ala taa'ee alarraa dhaddachatti haa dhihaatu jechuudha. Akkuma beekamu gurbaan kun yoo rabbi ji'a dhufu gaafa guyyaa 5 dhaddacha irratti argamuu qaba. Erga argamee hoo qoratamee yakki isaa gadi fageenyaan erga murtee isa fakkaatu irra gahamee booda murtee mataa isaa argatu ta'a jechuudha. Wanti ani viidiyoo kana isiniin gahuudhaaf filadheef ammoo namoonni hedduun isaa gurbaan kun akka irraa qulqulluu ta'etti yookaan ammoo bilisa baheetti warroonni ilaaluun jiran. Saniin infaallaa ijoollee warri amantaa kiristaanaa ammas gurbaan kun nagaa ta'uudhaan akka bahetti warroonni hedduu gammadaa ni jiru. Nuti gammachuu isaanis dhimma irraa hin qabnu. Gadda isaanis dhimma irraa hin qabnu. Nuti akka keenyatti nama tokkollee akka gaddu hin barbaannu. Gammadus dhimma irraa hin qabnu jechuudha. Nuti kafeenu nama diin keenyaa fi amantaa keenya kallattii hin barbaachifne nutti bu'e tokko seeratti dhiyeeffanneetiin jirra. Akkasumas ajaja seeraatiin namni kun ammaaf baheetiin jira. Guyyaan beellama isaas guyyaa nu fuuldura jira. Guyyaa beellama isaatti deebinee waan qaamni seeraa isaan jedhu kan waliin ilaallu ta'aa jechuudha. Kanaaf eega mirgi wabii isaaf eegamee yakka irraa akka bilisatti warroonni yaaddanii lafa dhiituu jirtan dogongortaniitu. Haa ta'uuti ammoo nuti akka keenyatti wantoota gurbaa kanarratti goone kamittuu waan itti gaabbinu hin qabnu. Osoo fakkeenyaaf gurbaan kun arraantan akkanaanis bahee kana boodas mana hidhaatti deebi'uu dhabee to'annoo seeras kana booda isa jala ooluu dhabu ta'ee guyyaa keessa. Maaliif waan godhamuu qabu kamuu gooneerra waan barbaannus arganneerra. Adabameera, hidhameera, tumameera, adabbiin maallaqaas irra gaheera waan ta'eef. Kun akka isaatti waan isarra gahe waan ta'eef nama waa baratu yoo ta'e irraa waa baratu jennee yaadna.
Sambichaa osoo hin taane namoonni biraas namoonni karoora yookaan kaayyoo akkasii islaamummaatti bu'uudhaaf islaamummaa xureessuuf akkasumallee nabiyyi keenya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itti bu'uu yaada qaba. Gurbaa kana adabbii guyyaa jalqabaa irraa kaasee guyyaadhaatti isarra gahe ilaalanii irraa waa baratan jennee yaadna. Namni waa baratu yoo jiraate jechuudha. Nuti kaayyoon keenya guddaan amantaa keenya akka jaallannuu fi namattis agarsiifnee nutis jaallannee mirga amantaa keenya kabachiifachuudha. Isas hojiidhaan agarsiifneerra. Warroon kallattii garagaraatti dhaadachuu jirtan inni dhimma kennaa miti. Nuti dhaaduu irraa dhimma qabna. Hojiin keenya muslimni bahaasensatti dhiiraa fi dubarri jaarsaa fi daa'imnis amantaa isaatiif abbaa aangooti. Poolisii abbaa murteeti. Islaamummaan muslima biratti miidhamtu hin jirtu. Yoo maal ta'e malee muslimni sun muslima du'aa karuuhiin gogaa isaa keessa jiru. Garuu ammoo namummaan isa keessatti hin dhagahamne eenyummaan diin isaa isatti dhukkubsanne ta'e malee nama kam biratti dubartii biratti ta'ee dhiira biratti jaarsa manguddoo fi akkasuma daa'ima biratti islaamummaa qeequs ta'ee arrabsuu hin dandeessu. Yoo kana jiru namni tokko dhaqee amantaa nama kamiyyuu qeequu mirga hin qabu. Amantaa feete kallattii isa toleen barsiisuu hin dandeessu. Kallattii feeteen beekumsa namaaf dabarsuu mirga guutuu qaba. Yoo amantaa sana irraa beekumsa gahaa qabaate. Maalummaa amantaa sanii yoo hubatte ragaa irra dhaabbachuudhaan waan dubbattu hundatti ragaa dhiyeeffattee dubbattee nama amansiisuu hin dandeessu. Saniin faallaa holoo kan kee guddifachuuf beekamtii argachuudhaaf ebel akkas jedhe haa jedhaniif gabbaatee namaan jettu tanaan to'annoo seeraa jala arras borus iftaanis ni ooltu. Kana beekuu qabdan. Ijoolleen keenya musliimoota ammoo bakka jirtanitti diin keessaniif abbaa taatanii waa'een quuqamni isin yaachisee kallattii garaagaraatiin yoo waa'een diin tuqamu isinitti dhagahamu ammallee wantoota akkanaa kan to'annaaf iyyaafannaadhaaf dhimma keessan gootanii kallattii garaagaraatiin nama gaafattan hedduu galatooma. Ulfaadha rabbiin isin kabaju. Maaliif jaalala diiniif qabdanii fi murannoo isin amantaa keessan irratti qabdan agarsiisu. Nuti wanti beekuu qabdan ijoolleen musliimaa keessattuu warri jaarraa kana wanti isin beekuu qabdan islaamummaa kalee warri ollaa kennaa nu jaalatee nuun hawwee nu gammadee bakka kanaan hin jenne warra ollaa kennaa jiru isiniif jala jedheetii yaada. Kaafira, mushrika, majuusaa, nasaaraa, yahudaa haa ta'u abbaan fedhe eenyullee jedhee amantaa nu hordofu kan nu jaalatee nu kabajee bakka kanaan hin jennee jechuudha. Eenyullee ta'ee abbaan fedhe namni amantaa fedhe hordofu islaamummaan akka guddatu kan barbaadu hin jiru. Muslimootas akka guddatan kan barbaadu hin jiru. Maaf isin jedhu amantaa namaatti hin bu'ina. Nama amantaa keessanitti bu'e qaama kamuu hoogganaa biyyaa ta'ee miseensa biyyaa ta'ee nama oromummaa walii qabdu ta'ee nama biyyooma walii qabdu ta'ee nama daangaa kan ta'e amantaa keessatti ce'ee afaan qabu danda'uu qabu. Kallattii seeraatiin kalee islaamummaan aarsaa gurguddaadhaan nu bira jira. Lubbuun itti baatee dhiinni itti lola'ee lafeen itti cabee biyyaa itti baafamanii qabeenya itti dhabanii asiin nun gahan. Nutis dhaloonni har'aa osoo nuti jiru islaamummaan tuqamuun, islaamummaan arrabsamuun, islaamummaan xiqqeeffamuun nurraan eeggamu. Islaamummaa rabbitu eeggata. Garuu nuti sababa godhuu qabna. Jabaattanii biyya jirtan keessatti, haala jirtan keessatti islaamummaadhaaf dhaabbachuu danda'uu qabdan. Islaamummaadhaan ka humna qabdu humnaan dhaabbachuu qabdu. Ka beekumsa qabdu beekumsaan dhaabbachuu qabdu. Akkasumas ka barachuu si barbaachisu barachuun, ka barsiisuu dandeessu barsiisuudhaan islaamummaadhaaf dhaabbachuun hunda keenya irratti dirqama. Jabaachuun isinirraa eegama. Walumaa galatti waa'een gurbaa kanaa viidiyoo kanarraa isiniif ifa jedheetii yaada. Namoonni ammoo fuuldurattis ta'e ilaalcha akkanaa qabdan kallattii garaagaraatiin koomentiin viidiyoodhaan yaada islaamummaa qeequu islaamummaa xiqqeessuudhaa qabdan inshaallah yoo rabbi jedhe isinis guyyaan isinirra jiru. Kan nuti jennu amantaa keessan jaaladhaa qabadha. Garuu ammoo amantaa keenyatti hin bu'inaadhaa. Guyyaa amantaa keenyatti buutan ammoo nu hin komatinaadhaa isiniin jenna.
isin jechoota isin yeroo baay'ee fayyadamtan keessattuu ijoolleen Prootestaantii warri nuti xeenxee ofiin jettan kenna lolaan waaqa jecha jedhu keessan lolaan waaqaa jennee haftan gurbaa kan waan wabii dhufee hin baanu maallaqatu wabii ta'ee isa baasee jechuudha. Yeroo mana murtiitti deddeebi'aa turetti qaama namaatu faana dhaabbatee faana deemaa ture malee waaqaa miti jechuudha. Arras waan kenna tiksaadha gurbaa kenna nuu baaseera jechuudha jettan. Hayyee waan keessan tiksaadha isinii baase haa jennu. Waaqatu dhufee wabii ta'e maallaqa. Waaqatu dhufee dhaddacha dhaabbate nama. Maal ta'e sababa ta'ee jechuudha. Nutis amantaa keenya eegan rabbi. Qur'aana keenyas rabbitti. Nuti sababa goonaa jechuudha akkasuma. Islaamummaan keenya akka nuti qabneef dubbachuun nuti sababa goona. Rabbitu eega. Nama badii nutti raawwate ammoo seeraan to'achuun keenya islaamummaa keenya eeggachuudha. Islaamummaa keenya wanti nuti eeggannuuf waan islaamummaa keenya jaalannuuf. Islaamummaan nuuf qabeenya guddaadha. Maatii keenya nuus lubbuu keenyas ni caala. Waan nuti qabnu kamuu islaamummaa hin dursitii jechuudha. Namni dhugaan islaamummaa qabate tokko islaamummaa waa hunda dura ture. Kanaaf qabeenya guddaan an addunyaa irraa qabuu fi lubbuu kiyya irra natti aanutti yoo bu'ame kan cal'isuu hin danda'u jechuudha. Sababbiin islaamummaan waa hunda caaltuuf waa hunda caala nuuf taate waan ta'eef. Nuti akka nama hin gabbarre, akka namaaf hin salaamne, akka eenyuufuu gadi hin jenne, akka rabbii tokkicha beennu, akka dukkana keessaa ifatti baanu, jallina irraa qajeelumatti dhufnu kan nu taasise islaamummaa. Islaamummaa hagana hunda nu fayyaddee dukkana wallaalaa san keessaa gara ifnana beekumsaatti nu baaste, dukkana gowwummaa san keessaa gara ifnana qaroomatti nu baaste, islaamummaa dukkana jallinaa keessaa gara ifnana qajeelummaatti nu baaste, islaamummaa karaa ibiddaa irraa karaa garaa jannatatti nu fidde sana jaalachuun keenya barbaachisaadha hundi muslimaa. Warroonni biraas nu jaaladhaa isin hin jenne jaalachuus mirga hin qabdan jaalachuullee ammoo hin dandeettan keessan waan hin taaneef nuuf kabaja nutti hin bu'ina nagaha waliin akka jiraannuuf islaamummaa keenya nuuf kabajuu qabdan. Amantaa keessan hordofadhaa waa'ee amantaa immoo baradhaa isin fayyada waan ta'eef dhaamsi kiyya kana. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinuutti nagahaan naa tura. Obboleewwan kiyya kabajamoo viidiyoon kun yoo tuutte koppiliin, sheer, riipoost godhaatii facaasaa. Akkasumas yaada qabdan karaa koomentiitiin naa ibsaa. Inshaallah nagahaan naa tura hunda keessan isiniin jaalladha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.